sabboonee keenya. Yaalammii kootii waan jedhu waan isin jechuu barbaadu meeshaan sabqunnamtii tokko saba tokkoo fi hafuura isaati saba tokkoo fi eenyummaa isaa karaa inni ittiin mul'ifatudha. OMN waggaa tokko keessatti mucaan waggaa tokko hin daa'ima ture akkanatti fakkaatutti daa'imaan jiru mucaa waggaa tokkotti miilla furatee fiigaa jiru argaa jirra. OMN 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 Gadaafi gammachuu kan itti himannu waltajjii tokkummaa itti mari'annu sagalee eenyummaa ittiin ifa baafnu mallattoo eenyummaa ittiin mul'annu. The Oromo Media Network is possibly the biggest single step in bringing Oromo out of the dark ages into the age of enlightenment. OMN has made a huge contribution to the transformation of Oromo in the diaspora and its growing confidence and pride. Eenyummaan saba tokkoo kan ittiin ibsamu aadaa seenaan isaa kan ittiin himamu addunyaa biraatiin kan wal barsiifamu oduu addunyaadhaa kan ittiin gabaafamu seenaa saba tokkoo addunyaaf kan himu gaddaa fi gammachuun kan ittiin ibsamu qophiin adda addaa kan ittiin gabaafamu miidiyaa qofaanii ibsan saba kamuu miidiyaa qofaanii ibsan saba kamuu. Hayyoonni kennallee walitti haasa'ee bakka jiru hundaa ka'ee wal kakaasee nu eenyuun jechuun gaafii walitti kaasee eenyummaa isaa ibsuuf hiyyisiisee Oromoo addunyaa hundaayyuu dammaysee addunyaan nun beektu baree wal barsiisee miidiyaa dhaabbannaa waadaa seensisee gurra keenya duude guurii guurachiisee hawwii bara dheeraa hojiin dhuga oomsee dheebuu miidiyaadhaa OMN nu baase dheebuu miidiyaadhaa OMN nu baase. Sagalee uummataa turee awwaalamee TV raadiyoo cabsaa kan je'amee ibatti baasoo meeqaan wareegamee kamalli irraatee lubbuun dhaabamee. Wanti tokko nu gochuu jiru bakka tokkotti caaya tokko jalatti waliin nu qabu jiru Oromoo Miidiyaa Neetworkiidha. Oromoo Miidiyaa Neetworkii kenna lubbuu keenya caala tiksuu qabna eeguu qabna isiniin jedha. Miidiyaan keenya kun akka fiixaan bahu akka sagalee saba keenyaa sagalee ukkaamame gurra ta'ee ija ta'ee hawaasa biyya keessa jiru kakaasee kanaan kan ga'e OMN akka ta'e hin abdannaa kanarraa hin deebinuu amma dandeenyutti humna qabnuun qabeenya qabnuun hin qarqaarraa jenna. Dubbadu Oromoo dubbadu afaan kee dubbadu himatu seenaa kee himatu seenaa kee himatu. Namni keenya ka miidhamu ka hidhamu ka biyyarraa bahu ka dachirraa buqqa'u kan gatan tokkolleen hin dubbatamtu achumatti hafti ni irraanfatamti. Tanaa jecha miidiyaa tokko tarakkoo ummata keenyaa dubbatu guddina ummata keenyaa dubbatu kabajaa ummata keenyaa dubbatu tokkummaa ummata keenyaa dubbatu ta hegeree ummata keenyaa ummanni keenya akka ummata biratti mataa ol qabatee biyya isaanii keessatti boonanii jiraachuu barbaachisa ka jiraatu miidiyaan tokko kana investimentii guddaa keenya ka ummata keenyaati ka hegeree ummata keenyaati namni an dhugaan isinin ja'a hedduun dubbadhuun je'ee takkaa akkanatti booneen beeku ummanni Oromoo waa takkallee godhuun danda'u waa takka waan feete eegalanii yogguma takka harkaan facaat wajji hojjechuun danda'an jechuu turanii amma omniin san disprove godhee ummanni Oromoo projektii isaa kan qabate fiinxa baasuu danda'a jetti galatooma. Lafaatti hin hafne gatiin kafalame qunnamtiin qilleensaa
kuno bilisome takampi egalun warita tampana senani dagatu yomu sinimbona kudama kayo dhaloota ganama nutti kenname dabaree wal harka fuune tabba baanee gadi buune takka kufnee takka kaane takka teenyee takka deemne kunoo har'a geenyeerra firii wareegama kalee tarkaanfiitti fudhanneerra wareegni kaleef eengadda kunoo har'a firii taate kaayoo warra kufee baate saba himaana oromoo ooman alatte bitaa mirga nuu yaame kaayoo tokko nuuf hiriirse Abdul Sinarkini Uburi Deradu Awi Kesi Mute Egere Arkadu Bagatu Sundahe Kuyana Lotake Bagatu Sundahe Kuyana Lotake Lodes Kamandela Kenya Gamachuke Lodes Kamandela Kenya Gamachuke Abdul Sinarkini Uburi Deradu Awi Kesi Mute Egere Arkadu Abdul Sinarkini Uburi Deradu Awi Kesi Mute Egere Arkadu Bagatu Sundahe Kuyana Lotake Bagatu Sundahe Kuyana Lotake Lodes Kamandela Kenya Gamachuke